Hiliif Maxxanexamiyyaa. Waatu garaana jira waatu garaana caraa jedha Oromoon ennaa mammaaku. Garuu irraan daddabalee mammaakuun ennaa barbaadu gonnillee abbaa dura seeneef ifaa jedhu. Gochi kun gochi walitti nu qabe gocha lubbuu dabarsuuti. Garuu keessaan qeensa kan beekutu beeka. Kan barreessee yoo jiraate ibsa gochuun nurratti dirqama. Nuti badii tokkos hin qabnu. Yookaan dhibbantaa mootummaa buqqisuufis biyya jeequufis shororkaa ofiis miti. Nuti akkuma hayyuu keenya Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu simanne, TV Nuura Ludaa ni simanne, Raayyaa Abbaa Mancaa ni simanne, Hamzaa Booranaa ni simanne, Oromoota Wallootiif ni simanne, Wallaggaan ni simanne, kan Harargee irraa buqqaan Oromoota keenya ni simanne, aktivistii Oromoo Daayirektara Olaanaa OMN Jawaar Mohammadiifis akkasuma tumsine akkuma har'aa kana. Ana kan na dinqisiisu sila Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu simachuun maqaan isaatu yakka ta'ee jira waan jedhu wayittu keessa kootti natti dhagahama. Maaliif yoo tarii lubbuu namaatis garmalee fixee jiraate yoo kan jedhamu taate yakka qaba biyya Itoophiyaa tana keessatti inni jiraachuu lubbuutiyyuu hin qabu waan jedhamu yoo qabaatu jiraate taate ibsa gochuudha. Nuti kan barbaannu maqaa osoo hin taane haqa. Har'a isaan kun nu arguun guddaa galatooma. Garuu nuti kan barbaannu maallaqaas miti dhugaadha. Gocha kana kan dalage shira namaati. Namni kun itti yaadee karoorsee gaafa sana lubbuu isaanii kuchisiisuuf yookaan ajjeesuuf murtee akkasii fudhatee dhufe malee humni gosa afuriin ispeeshaal foorsii kan qabatanii dhufan raawwii nuufi miti. Nuti otoo rafnullee nu fuudhan. Otoo karaa deemnullee nu qaban. Dalagaa irraas nu fuudhan. Gaafa kana gaafa simannaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu ispeeshaal foorsii fidatuun isaanii kun maaliif barbaachise? Namni kun hundi isaanii ni beekan. Waraanni biyya Suudi Arabiyaadha. Shugguxiidha kan nama qabaniin saniinuu namatti hin dhukaasan. Kun ammoo kilaash meeshaa adda addaa waa hunda guuttatee meeshaa gurguddaa qabatee dirree sanatti argamuun isaa namni boombii qabatee shugguxii qabatee kilaash qabatee yookaan biyya sana booressuuf dhibbantaa mootummaa Suudii kana kuffisuuf jeequuf shoror keessaa ta'uuf achitti wal gahe hin jiru. Akkuma namoota nama isinitti laakkaa'e kana simanne simachuuf guyyaa sana hayyuu keenya nuti ilma gandaa tenneen simanne jeneraal. Ilma Arsiiti jenneen simanne ka simanne ilma Oromooti. Namni hundinuu kan simataa turreef kan hojjetaa ture ilma Oromooti. Bu'aan ilmi Oromoo irraa qabu dhabuun isaanii tuffatamuun isaanii xiqqeessuun isaanii arra isinii haa iftu. Kan duuba jiruuf aktiivistoota Oromoo, beektota Oromoo, hayyoottan Oromoo, sheektotaa fi qeensii nuti takkaas amantiinis addan qoonne tokkummaa Oromoo fi haala qabsoon Oromoo gama fuulduraatti tankaarfatu irraa dadhabaa kan turre guyyaa har'aa kanatti. Miidiyaalee adda addaatiif kan tumsaa turre kan gargaaraa turre bu'aa dhuunfaa keenyaan waa lallabuuf osoo hin taane ummata Oromoo kan cunqurfaman kan dukkana keessa jiran shira karaa adda addaatiin itti xaxaman dhugaa baasanii ummata Oromootiin haa gahaniif malee dantaa dhuunfaatiif nam tokko irratti illee kan xiyyeeffanne hin qabnu. Har'aas borus nuti kan jaallannu nama Oromoof hojjete numa jaallanna. Nama haqa Oromoo irraa qabu haqa nurraa qaba ni kabanya ni jaallanna. Hayyuu keenya ni jaallanna ni kabanya. Arsii ta'eef miti. Warroonni sooshaal miidiyaa irra jedhanis jiran waa'ee sana tuquun barbaada keessattuu Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu goota gandaatii jedhu haa ta'u kan beekutu beeka. Goota gandaa yoo jedhan kana arsiidhaaf lolee namni jedhu wayii ragaa wayii yoo jiraate osoo dhiyaate baay'ee bareeda. Kun ilaalcha dogongoraadha kan uummata walitti naqu. Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu simachuun keenya sababa ajjiitiin gama Suudi Arabiyaa dhufuun isaanii Dr. Abiyyi aangoorraa fonqolchaafi miti. Nutis kan affeerre mootummaa naannoo Oromiyaa aangoorraa haa fonqolchitu si deeggarraafi miti. Akkuma hayyoottaniif kutaa Oromoo tokko simannetti gargaarre tumsine iyyinetti ni kabanya haqa nurraa qaba. Hayyuu keenya ni guddisna ni kabanya cinaa dhaabbannaa ni gargaarra ni simanna fuula isaa arguu barbaanna. Waggoota dheeraaf sagaleef argaa dhageettii isaa kan dhabee turedha uummanni kun hundi isaa. Mushanaami Oromoon hundi isaanii baay'een isaanii kan argaa dhageettii isaanii yeroo dheeraadhaaf dhabee turedha. Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu aftee gootawwaniiti eenyuufuu ragaadha. Garuu gootummaa kana namni kenneefis hin jiru. Kan kenneef guutuu biyyattii Itoophiyaa irraa kan argate. Argachuun isaa dandeettii mataa isaatiin. Dandeettii mataa isaa irratti argate ummata Oromoo buqqisuuf hin tankaarfanne. Ummata Oromoo ficcisiisuuf itti yaanne hin hojjenne. Hojjetes warroonni jedhan gamanumaan akka hubatan gochi akkanaa gocha kutaa gandummaa amantiif qeeqa garagaraa ummata addaan facaasuuf malee mataa walitti hidhuufi miti. Nuti har'as borus
buqqaanee baane gadaa mootummaa gabroomsaa keessa buqqaanee biyyatti dachaane gadaa ilma abbootii gadaa keessa maaltu kanaan nu ga'e sababa ilma oromoo hayyuu simanneen nuti Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu simachuun ilma Arsiiti jenneen simanne ilma oromooti goota sabaati ilma abbaa gadaati Abiyyis ilma abbaa gadaati Lammaanis ilma abbaa gadaati Jawaaris ilma abbaa gadaati isaan nan kana kan gargar baasu hojiin isaanii yoo ummata oromoo irratti shira dalagan malee wanni gargar baasu isaan tokko illee hin jiru nu bira ilaalchi kenna ilaalcha oromummaa bira darbee mirga namummaa ilmi namaa qabu tokko ganfaa Itoophiyaa tanaaf falmachuu tokkotti ni yaanna hamma sammuu keenya dadhabaatitti ummata oromoo qofa gabrummaa jalaa baasnee saba kaan cunqursine buqqisnee hidda isaanii kunne hundee isaanii lafarraa balleessinaa osoo hin taane yoo jireenyi jiraate waan jireenyi qabu kan baramuu qabu yoo jiraate namni tokko kan baramu kallattiidhaan xiinxalummaa siyaasaatiin ogummaan beekamtiin dandeettiin ammachuun jaallachuun kan itti fuufuun nurra jiraate obsa qabaachuun yoo sirni gadaa waan qabu beekneedha jennee kan yaanne malee sirni gadaadhaa maqaa miti haqa arras nagaddisiisaan nama guddaadha kabaja guddaa qaba gaafa ganfaa Afrikaatiif biyyoota lamaaf nageenya deeme keessatti maqaa guddaa gaafa fuudhee fide boolee humna tolaa osoo hin taane humna lolaatiin aangoo warra United States irraa maqaa birgeedummaa kana kan fide gartuu lolaa isa jedhu kana ummanni oromoo yeroo sanaaf qoodaaf qeeqaaf gammachuun isaa qabu hangam jenne yoo laalle waan nama gaddisiisuudha maaliif tuffatama maaliif xiqqaata maa kabaja dhaba isaaniifoo maaltu jira laata hayyoottan boru boodattafaniif fakkiin akka isaanii barris ni jijjiirama namnis ni jijjiirama namnis walirra beekee dhufa dhagaas miti wal jalas hin taa'u ni darba ni dhufas ni lufas gochi kun yoo kan akkanumatti itti fuufamu taate yoo kan akkanatti dhaabbatu taate darbee ummanni oromoo du'aa waliin awwaalu jiraan qarqaaru dadhabaa yaabbisu beelaa nyaachisu kutaan kutaafin iyyuu lammii walirratti hin birmatu maaliif jette yoo jette kun sababa qaba nuti kaleessa akka oromoo tokkootti oromoon achii buqqa'e buqqaatiin oromoo akkuma isaan jedhan sana tokkummaa oromoo cimse malee laaffisee duubatti hin deebisne har'a gocha kana isaan irratti dalaguun oromoon ammaan booda biyya sana keessatti ni sodaatu nutti deebituu jedhu maaliif sababa wanni kun barameerraa jalqabe irraa shirri xaxame kun hin barre qaama eenyuutiin akka hojjetame maal yaadee akka hojjetame badiin isaan qaban maali miisaayila Itoophiyaa irraa fuudhanii Suudi Arabiyaan finne qaama shororkeessummaa yookaan galmee dookumentii biyya tana bittanneessoo fuudhanii biyya sanan finne lubbuu ufii takkaan ummata isaanii arguudhaaf dhufan arguun isaanii kun maaltu miira lubbuu isaanii dabarsuuf tankaarfii guyyaa sana fudhachiise yoo jenne shira qaba shirri kun ammoo ummata oromoo bal'aa kan gaafachiisu kan itti gaafannu nuti hamma lubbuun jirruutti maaliif yoo wanta kan irra darbine taate ummanni oromoo borus ni jaama wal gurgurata akkan salphatti hayyuu fi ajjeesuu danda'a akka salphatti wal tufachuu danda'a beekaan hin kabajamu sirni kun ammoo sirna oromoon uf ta'ee diinayyuu ammatee waa'ee gadaan qabdu barsiisee jaalala oromummaan qabdutti mul'isee wal ammatee waliin deemu keessatti yoo nuti wal cabsine yoo nuti wal tuffanne yoo nuti hanqa takka hanga libsuu ijaa takka huura qeensa keessa kana walanqisne namumti biraa hoo akkamaa godhu hayyuu keenya nuti ilmaan oromoodhaa warri bakka kana gaafa sana carraan isaanii bakka sana simannaa isaanii dirree sanatti argaman kan qabaman qabama seenaa qabdu lamaadha tokko buqqaatiidha lammaffaan qaba goota isaanii simatu ilaalcha biraates hin qabu simannaa gootaa irratti qabamuun isaanii anaaf hamilee guddaa natti horata otoo rafuu ni fuudhan otoo karaa deemuu ni fuudhan akka malletti qabuu danda'an qabaan gaafa sana qabame qabaa humna aggaaziitiin gargar baasee miti humna hanga lubbuu ajjeechaa kan miila cabee mataan isaanii baqaqee dhiigni isaanii irraan faca'e kana goota keenya simachuuf hayyuu keenya simachuuf ilma oromoo tokko arguudhaaf malee namni siyaasa tokko geggeeffatuuf siyaasaaf dirree sanatti walitti qabe tokko illee hin jiru nuti akka ilmaan oromoo tokkootti kan dhaamnu kan dubbannu hanga sammuun teenya nu yaaddutti dogongorri akkanaa sirrii miti dhibbantaa kana mootummaa waa'ee kana qaama seerri ilaalu wal qabatee waa'ee safaaraa biyya sana keessa jiranii keessaa tokko nuti qeeqa guddaa irraa qabna hidhannaa walitti qaban kontaaktii isaa walitti qaban kana shira kana beekanii qulqulleessanii hordofanii duuka bu'anii ilmaan oromoo hundaaf ummata oromoo saba bal'aa kanaaf waa'ee kana ibsa godhuun dhiyeessuun isaan irratti dirqama jedha